Harkafuunee akkam jirtu eenyuun jirtu eessa ooltan maal gochaa ooltan jedhee isin gaafachuudhaaf ani poolisii miti yeroo ammaa kana bakkuma jirtanitti akkam jirtu sabni keenya hundumaa keenyas nagaadhuma. Oduun isin dhageessaa oduu keenya guyyaa har'aa isin dhageessuudhaaf jalqabarratti hangafootii oduu wajjiniin immoo ani komeediyaan Buzuwaa Masaffaati kana waraabaa jiru immoo Maammoo Tojoo fi kakalacha film production oduu afaan oduu baree utubaa tasaasaa oduun daabboon ta'uu oduu odeessaan biyya kanatti baay'ee baay'achaa jiraachuu isaati nutti himanii jiru. Oduu keenya xumurreerraa sagantaalee afanii wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroo ammaa kana kan isinii dhiyeessuudhaaf deemaa jirru komeediiwwan isin bohaarsu jennee akkasumas ergaawwan tokko tokko isiniif dabarsu jennee yaannu BMM Entertainment Buzeeks Multimedia irraati. Akkasuma gaa hundi keessanii subscribe gochuudhaan akka nu waliin jirtan aga ammaatti sa'atiiwwan hedduu kana dabaltaniif subscriptioniin keessa baay'achuudhaarraa kan ka'e torban tokko gidduutti haga nama 500 galuuf jenna. Kanaaf iyyuu galata baasin yeroo ammaa kana kaameraa kana kan waraabaa jiru kallacha film production Maammoo Tojooti inni gaa yeroo ammaa kilipiiwwan garaa garaa Eliyaas Kabbadee yookiin Gamee hojii wal ta'uudhaan viidiyoowwan akka biyya kanaatti hin taane akka addunyaatti nu boonsan hedduu akka dalagaa jiraniif dalaganis jiran fi viidiyoo ani yeroo darbe hojjedhe irraati waan guddaa agartanii jirtu jedhee yaada isa qofaa otoo hin taane sanaan durattis wantoota guddaa hojjetame irraati. Ani komeediyaan Buzeeks Bohaarsaan immoo yeroo dhiyootti sirba koo kami amma sirba koo to'atamu waa yaadadha. Ay gidduutti to'atamu sabskiraayib gochuu irraa fatikkaayati immoo maayina kaayatu kan itti jiraatu hin taane waan guddaa dhufa waan ta'eef intala gurraattii furduudhaaf ani kilipii hojjennee yeroo ammaa kana stuudiyootti illee waan isin agarsiisuu danda'udha. Garuu TikTok irratti namoonni ittiin beeksisaa jiru. Anaaf gaariidha. Waan bareeda uummanni keenya durumaan waan beekuuf namoonni TikTok irratti ittiin hojjechuun keessan natti tola. Akkasuma garuu yeroo dhiyootti asuma irratti isinii gadhiisa. Akkasitti immoo jalaati YouTubechi gara ulaagaa isaa guuttachuu qaba jedhee waan yaaduufan yeroo ammaa kana rakkadhee mataa cabee miillaa cabee isin bakkeennaniif jedhee rakkachaa jira jechuudha. Addis Ababa shaggar keessaa baatechi fakkaachaa dhugaa oolteen bulina karaachaa. Borimmoo dhuftaasuma barbaacha biyyoo fi dhabuun nama maraacha. Tokko immoo dhugaa oolteen bulina karaachaa suma jalaa yuunii fixa garaachaa jechuun ergaan isaa duwwaamaa jechuudha. Finfinnee keessaatii namoota fagaatanii labas manas achi keessaa gurgurachaa fagaachaa birrii ishee immoo dhugaa itti fixanii jechuu barbaadetanii malee nama biraan hin jenne Andu'aalem Gosaa sirba kana yeroo dhiyoodha kan inni gadhiise viyuu isaa baay'ee guddachaa fi jira. Vision Entertainment irratti ilaalaa fi sirrii daawwadhaa ammallee kana caalaa guddachuu qaba. Sirba koos ilaalaa bakka Entertainment irratti ilaalaa guyyaa takkee ofishaa irratti ilaalaa BMM Entertainment jechuun anuma isuma kana ilaalaa laayikii subscribing kunoo mallattoon bilbilaa isheen rukutaa. Kanatti aansee immoo walaloo waliin makaa tokko isin dhiyeessa. Akkuma jireenya bara kanaa walaloo waliin makamaa tokko jechuudha. Waliin makamaa gaafan jedhu immoo ergaan isaa dhumarra jira. Walumaan laalame yoo irraanfadhes bakka bakkatti naa guuttanii. Gaaf tokko ganamaan maznaanaat falligge qoonjoochi xarraawat mucaa xiqqootti ergee maa wakkaadallaachuu herneemis galaane shurrubbaan sheelo'ee kan duddarra aane takulaa ta'ubaa dhiqattee filattee kuuninnaa chaappistik laaqattee dibattee yeroo isheen as baatu shurrubbaan facaasaa naasonna ajjeesinee akka tasaa. Akkuma isin jedha abaaboo fakkaattee gaafa isheen as baate dubbachuun dadhabe baasa indinee gaaxe rukuttaan onneeko imaslanyaal diiskoo sawaal sammaa minjii በጣም ጨፈረ እኮ nee ወላችሁ ከብድን ምንድነው ምክንያቱ አንዲራ ሚጤ ምን ነው ጀታራ ቶን ከናንጅሩ መጣች ገላኔ ጠበቹ ጀመረን ከዛ ለመታኔ በርባዴ ፍር ዋንገራንሽ ፌቱ ፈዲኬ ከንተው የት ነው ቡና ቤቱ አቺ ወለምኔ የሆነ ባርና ሬስቶራንት ገባን ጥብሲ ፊ ክትፎ አይጀኔ በላን አምቧና ፔፕሲ ደባልቄን ጠጣን አፍተር 10 o'clock ጭፈራ ቤት ገባን
አቺስ ነነፈሬ መጠጦችን ምረጪ ተሪዮ ሱዳት ጨጓራ ናመቺ ምሪንዳ ለስላሳ የፈለግሽውን ጠጪ ዱጉኒ ደንዴሰ ደስ ካለሽ ቢራ አረር ሜታ ጎርጊስ በደሌንስ ጅራ አንዱሩማን ዱጉ ለላሳና ቢራ አሉ እኮ ብዙዎች ዱጋቲውን ኢራ ጂኒጃንካ ኡዞ ጉደሪ ከምብራ ኢሳኒና ወየ የሚመች ለስራ ሽብርቅርቅ ብለዋል ገረቴ ለኬሳ የጠጪዎች ብዛት ጃርሳ ደርገጌሳ ሙዚቆ ተደዳይ ብሔር ብሔረሰቦች አፍሪካን ዳንስ እንዲሁም የፍረንጆች ሳምና ምና ዋካ ዋካ ሳምና ምና ሳንቀለዋ ኦ ዲስ ኢዝ አፍሪካ ካ ካ ሁንዱም ተመቻየቱ ያዳንዳ ካዳካ አነስ ጋር በተነጋገላኔ ጋራ ሰገል ድነ ጀመረን ጭፈራ ወልቀቀባ ከሰ ስሜት ተቀሰቀሰች እቱ በዱባ ሰገላኔ ተሰከረች አቺ ወሊን ሴኔ ገረድሬ ከኛ አኒ ኩባን ኢታ ገላኔ በረኛ ጎሊ ከለካው ከየትም ጣዳኛ ገረ በሪጀላ ሁሉም ተፈጸመ ጎሊ ባየን ገልቼ ገሩ ነሙአሜ ጎሊ ዱርሳ ገልቹፍ ዘልዬ በርሬ አከን ሴኔን ድሬ በመሩን ጠብቄ ወደ ላይ ወደ ታች ከራምር ጋብታ ሲጫወታ ድሬ ከሁድ አንገነማ ባየ ገደ ውጤቱ ሲሰማ ጠጥቼ ሰግሬ ባዶ እግሬ ገባው ደግሜ ደጋግሜ በጄ ማኑ ነካው አልተምቤ ካን ሞምቱ ዱራኒን ተረታው ሳሞን ቢታቴ በቢራና ኡዞ ማን ኮሮና ይላል ሁለታችን ፉዞ ሞርማ ኮና ሱፍቴ ሆልዳፒ ወርማፒ ሞርማ ኮና ሱፍቴ ኦሶ ኤሮቲ ለጋው ተርበለማ ቦዴ ዱኩ በጀበና ሰሬን ገዳ ካነራ ኢሊሚ ነቡፍት ገለተማዳ ኤርጋ ጉዳ ቀባ ብለሎን ኮን ፈገሳቲ እንዲ ያስነከጃለተ ነብዲ ጉዳን ቀባ አመስ ያረቺሳፍ ሮማ ከነ ከነ ወዳ አበቲና ወራ ባጅሩ ከላቻ ፊልም ፕሮዳክሽን ማሞ ቱጆፊ አንሞ ኮሜዲያን ዘይስ ቦሃር ሳቲ መቃን ዩቲዩብ ከና ቢኤምኤም ኢንተርቴይንመንት ጀዳ ቢኤምኤም ቹን ሞ ቡዜክስ ማልቲ ሚዲያ ዳ የሮድ ወጥ ገረ ማልቲ ሚዲያ ጉዳት ጉድሱዳፍ ኢስን ኡመተ ኬኛ ወጅወል ታኔ ጀቹዳ Fuuldurri keessa maal akka ta'uu qabu anatu isitanii saayigarattee fuulduraatti muina saduubatti muinaati amma kan jechuun barbaannu garuu subscription keessa na biraan hafini watch our scene sa'aatiin yeroo dhiyootti akka guute buzee takkee official sana kan takkee irratti hojjetaa turre fi irratti hojjetaa jiru sana irratti immoo isaan wajjin liinkii walitti hiine kana booddee hunda keessaniyyuu aartii keenyas waliin akka guddisuu dandeenyuun sitti barbaada. Kanatti aansee immoo walaloon bara tokko barreessee tokko jira bara yoom barreessee bara turee barreessaa. Chun turu baatu sama sin mojita. Walaloon kun akka jedha. Wayyoo ana gurree. Qalbii dhabaan malee silaa akkanan turre jedha. Sangaadha. Sangaa qalmaaf dhiyaatedha. Akkasuma yeroo xoomii kana keessa jechuudha. Gafarsarraa dheessee hiriyaa irraa maqee gaafan soogiddaa fi afaqoof namatti madaqee gaafa san fedhii koon cafaqamuu dhaqee. Arfaasaa qotuudhaaf bajjii garagalchee gannas bulleessuudhaaf humna koo gumaachee bajjii tattaraaree rommee dabuqqisee marrummaan koo maree ilmaansaa guddisee gara birraa jala yoo midhaanii daraartu gam tokkoon biqiltee gam tokkoon nyaachuudhaaf yeroo isheen dhihaattu akkan ittiin buunetti eeguu bira taa'ee gam tokkoon hojjechaa gama biraatiin immoo akkan hin agarre bobbaa koo taxaa'ee bodhee beela'ee marrummaan koo bu'ee soogidda cabduudhaan waggaa 100 du'e. Huuqannaan na coomsuuf hokaanatti haamee coomnaan na qalachuuf kottaa qirca fudhaa ayyaana waggaatiif jedhee ollaanatti waamee cafaqoo naa cabsee siicoo na obaasee cimee gooba baafnaan akkan hin dhalchinetti tumee na kolaasee wayyoo ana gurree qalbii dhabaan malee sila akkanan turre gaafa gafarsifaa deemsa koo laalanii yaa marqaa si hafuufuun kuni si liqimsuuf jechuun natti makmaakanii dubbiin dhugaa ta'uun gaafas joomnaaf galee cafaqoo cufachaa soogidda irraanfachaa qeeraalin malee wayyoo ana gurree kan ittiin naqalan albeen naa qaramee homaa shakkiin qabu kooduuti baramee utaalee harkaan ba'u fiigee harkaan ba'u ati bu'ee
utaalee harkaan bawas bu'eechi bu'ee du'a si yaadda'u tureen argan du'e. Wayyoo ana gurree qalbii dhabaan malee silaa akkanan turre. Eeyyee waatilee jabbilee isin yaa sangootaa isin yaa jiboota duuti koo isin hundaa faataatu barnootaa jedhe sangichi qalmaaf dhiyaatu jechuudha gaa. Yeroo dhuguma yoo jechuun uumama gaafa ajaa'ibsifattu jechuudha. Uumama gaafa sirriitti ajaa'ibsifattu jechuudha. Keessa galtee jechuudha. Dhumarratti gidduutan qoosaa tokko immoo isinitti himaa akkasitti hin baay'anneef jechuudha. Qoosaa kana sirraa isinii dubbisaa hin dubbisu numa naasaa. Haala warraa tokkotu abbaa warraa ishee baay'ee shakkitii mana dhugaatii deema. Mana dhugaatii gaafa deemu tutturee galaa jechuudha. Haati warraa maal jetti? In shakkiti waan ta'eef har'a manumatti sii bita malee deemteen dhudhu mana dhugaatiitti dubartii kana biraa haxxeen dhudhu teessee dhorkiti. Tole kanaa bitee manatti bittee fi waa'ee dhugu kana dhugaatii waan fedhe ta'u bittee fi hin dhuga mana isaa ta'ee watuma dhugu machaa dhufe. Asii booddee gaafa machaa jiru manatti haala warraa buusaafii jira. Kaa jedhanii yaramna abbaa warraa hin bakka itti dhuge buleen beekan nangalan mana bakka itti machoomnu buleen beeknu. Mana dhugaatii buleen beeku jechuudha. Itti isinii magalee fakkaata. Suuta kolfitanii hundi keessan iyyuu kolfaa jirtu. Kitachaa jirtu galatoomaan isiniin jedha Kallacha Film Production fi akkasumas BMM Buzex Multimedia yeroo dhiyootti sirboota hawwatootaan isiniif jedhufa akkasitti garuu wantuma qabuun isiniif dhiyeessa. Isin wantuma qabdan naa dhiyeessitan. Wanta naa dhiyeessitan hundumaaf immoo galatoomaa. Millaaji caccabaa limma hudduu citaa roobii gabaa fidaa isinirraan bitaa kan jedhu immoo dhaabbata quraaliyooti. Galatoomaa isiniin jedha alfaadhaa subscribe gochuun keessan nu biraan hafini BMM Entertainment turtii guyyaa irraaf isinii qopheessa asirratti xumuraa Mammootu Joo Kallacha Film Production jechuun ulfaadhatis galatoomi isas hubadhaa kottaatii viidiyoo barbaadan hojjedhaa fi inni barbaadan hojjedhaa isinii waliin jirra wanti hunduu nu bira guutuudha kan nu barbaannu tumsa keessan waliin hojjechuudhaaf bu'uura nu kaa'u keessanii waliin hojjennaati kottaa jechuu barbaanna galatoomaadha asirratti xumuraa peace day. Akkasumas immoo ayyaana gaarii isiniif haa ta'u musliimota soomanarra jirtan kiristaanota faasikaarra jirtan hundi keessan iyyuu soomana gaarii isiniif haa ta'u kadhannaa keessan isinii haa fuudhu kan koosaa fuudhu kadhannaa koo dhaga'u kadhannaa kee dhaga'u laashee malaalaa kanas ulfaadhaa nagaan naa tura akkasittiin xumurraa jechuudha.